Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Ijoollee Waaqayyoo kan taatan hundaaf, akkasumas jaalallee haadha keenyaa Kidaana Mihiratii fi jaalallee hangafa ergamootaa Qulqulluu Gabreelii kan taatan hundaaf, iddoo dhi'oo biyya keessa, iddoo fagoo biyya alaa kan jirtan maraaf, sanyiidhaan, qomoodhaan, amantiin adda utuu isin hin qoodin amma hoduu gammachiisaa, hoduu eebbaa, hoduu ajaa'ibsiisaan isiniif qabadhee dhiyaadhe. Maal inni laata hoduun kun jedhaatii mina caqasaa. Akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti, kutaa biyya lallabaa godina Wallaggaa Lixaatti, mana lubummaa aanaa Najjoo keessatti, magaalaa Najjoo keessatti, kaatediraala guddaa Hamaranooyi Qulqulleettii Kidaana Mihiratiif Qulqulluu Gabreeliidhaan kan ijaarame amma yeroon eebba isaatii ga'ee qophii garaagaraa eegalameeti jira. Egaa manni qulqullummaa kun bifa adda ta'een, bifa ajaa'ibsiisaa ta'een uummata jaalallee Kidaana Mihiratiif Qulqulluu Gabreelii ta'an biyya keessaaf biyya alaa jiraataniin ijaaramee yeroo gabaabduu keessatti amma xumuraadhaaf ga'ee jira. Kanaafuu isin illee sagalee kana kan dhageessan iddoo dhiyoos kan jirtan, iddoo alaas, iddoo fagoos biyya alaa kan jirtan hundi kottaa ilaalaa, kottaa eebbifamaa, kottaa mee hojii eebbifamaa ajaa'ibaa kana ilaalaan isiniin jedha. Mee waa'ee Najjoon mee waa isinitti hima. Magaalaan Najjoof naannoon ishee kun magaalaa teessumni ishee adda taate, namoonni keessa jiraatan illee namoota amantiitti ciccimoodhaaf jajjaboo ta'anidha. Keessumatti amantoonni Najjoof naannoo ishee keessatti argaman abbooti, harmooti, dargaggooti guyyaa dilbataadhaa Waaqayyoon waaqessanii, tajaajiltoonni luboonni monoksoonni jiraatan dhugaadhumatti tajaajila addaa, kennaa addaa kanneen qabanidha. Keessumatti tajaajila keessoodhaa kaasee akkaataa isaan itti tajaajilan mee hubannoo gabaabaan isiniif qooda. Abbooti lubooti, obboloonni daaqunoonni, monoksoonni waliin ta'uudhaan halkan keessaa dhaabbannaa galgalaa irraa kaasanii ganama kidaanii, achii qiddaasee, galgala immoo sarkii irratti utuu addaan hin kutin waggaatti tajaajila adda ta'ee seera mana kiristaanaa eeguudhaan, doogimaaf qanoonaa mana kiristaanaa eeguudhaan jaalalaan tajaajila addaa kan keessatti kennamudha. Kaatediraala Hamaranooyi Qulqulleettii Kidaana Mihiratii kun. Qulqulleettii Kidaana Mihiratiin duraan qofaadhuma ishee walakkaa magaalattii keessatti ijaaramtee tajaajila waggaa dheeraa kennaa turte. Tajaajilli wangeelaa babal'atuudhaan akka uummatichaadhaaf ta'uuf aadaa uummatichaaf afaan uummatichaadhaan tajaajilli hedduun kennamuu gaafa jalqabu amma uummati kun baay'achuudhaan magaalattiitti naannessanii bataskaana qulqulleettii Kidaana Mihiratiitti naannessanii bataskaanni gurguddaan 5 akkasuma 6ffaa immoo gadaamiin bu'uureffamee jira. Isaan keessaa akka fakkeenyaatti karaa kibbaa, karaa lixaatti bataskaanni Dabra Tsiyoon Qulqulleettii Maaramii Qulqulluu Rufaa'eliidhaa uummatuma kanaan ijaaramee jira. 2 karaa dhiyaa kaabaatti bataskaanni Qulqulluu Mikaa'eliif Baalawaldiin ijaaramee jira. 3 karaa dhiyaa kibbaatti bataskaanni maqaa wareegamtuu Qulqulleettii Arseemaaf maqaa wareegamaa Qulqullaa Goorgisiidhaan uummatuma kanaan ijaaramee jira. 4 karaa ba'aa kaabaa bataskaanni Abbaa Takla Hayimaanootiif Qulqulluu Yohaannis Cuuphaadhaa ijaaramaa jira. 5ffaa karaa ba'aa kibbaadhaa Oomee Qulqullaa Rufaa'eliin ijaaramee jira. Egaa 6ffaa ammas gadaamiin immoo bu'uureffamee jira. Yaa maatiiwwan Waaqayyo, kun kan inni ta'uu danda'e uummati magaalattii keessatti haadha keenya Kidaana Mihiratii marsanii jiraatan ciccimoodhaaf jajjaboo kan baratan hojiitti kan oolchan waan ta'eef kun bu'aasaati. Inni kan biraan 5ffaa irratti tokkummaan bataskaanni 5 kun walitti dhufuudhaan akka dabri isaaniitti nama 2 immoo laachadhuudhaan koree ijaarratanii koreen isaanii kun ol ijaaruudhaan
ji'a keessatti si'a tokko, ji'a sadiin si'a tokko, ji'a sadiin si'a tokko bataskaana shanarra deddeebi'amee tajaajilli wangeelaa abbootii faarfattoota bebbeekamoodhaan akka kennamu ta'eeti jira. Kana malees abbootiin magaalattii keessa jiraatan abbootiin qabeenyaa akkasuma daldaltoonni qotee bulaan qabeenya isaanii kana utuu hin mararsiifatin tajaajila wangeelaa kanaaf waa guddaa gumaachuudhaan kunoo bu'aansaa kaatedraalii guddaan kun ijaaramee akka inni eebbaaf qophaa'u ta'eeti jira. Kanaan fuulduras bataskaanni qulqulleettii Dabra Tsaayii qulqulleettii Maaramii ijaaramee bifa adda ta'een tajaajila kennaa jira. Isa xumuranii kanatti deebi'uudhaan amma immoo kunoo kana gochaa jiru. Kun cimina uummatichi qabu kan agarsiisudha. Ja'affaa irratti baricha bitaa jedhee qulqulluun Phaawulos Efesoon boqonnaa 5 lakkoomsa 15 hanga 18 irratti akkuma caqase. Koreen sabakaa gubaa'ee, koreen ijaarsaa, koreen mana barumsa sanbataaf luboon waliin ta'anii daaqunoonni waliin ta'anii akkaataan bulchiisa isaanii yeroo wajjin kan deemudha. Kompiitaraan akkasuma immoo uummata illee yeroo tokko tokko haala yeroo irratti hundaa'uudhaan pirojekteriidhaan barsiisuudhaaf haala yeroo irratti kan hundaa'een kan gaggeessanidha. Kunoo kottaa ilaalaa hojiin isaanii maal fakkaata? Ilaala irraa baradhaa, ilaala irraa eebbifamaa. Ajaa'iba! Inni torbaffaan akka bishaan Saali'oom, akka bishaan Beeta Zayitaa, Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 boqonnaa 9 gubbaa irratti barraa'ee akka jiru. Magaalattiin Najjoo kun bishaan eebbifamaa Waaqayyoo burqisiisee fi tsaballi eebbifamaan ba'e namoonni kaabaa kibbaa baalixaa dhibee isaanii kamirra kan manni qorichaa hin danda'amu falan qabdu hin fayyitu jedherra fayyaa jiru. Isinillee kottaa kana ilaalaa itti eebbifamaa ittiin irraa fayyaa isiniin jenna. Egaa oolumaa galatti waa'ee uummatichaaf tajaajila bataskaanichaadhaa kana yoon isiniin jedhe 8ffaa irratti hojjetaa misoomaa akka sadarkaa mootummaatti ijaaramanii jiran sangaa furdisuudhaan gaagura ammayyaallee hidhanii kanniisa horsiisuudhaan damma guddaa oomishaa jiru. Biqiltuu garaagaraa dhaabuudhaanis bunallee kunuunsuu dhaabuudhaanis waa guddaa hojjechaa jiru. Kanaafuu Najjoo kaatedraal biratti Hamirannoo beeta kiristaaniin kun dhugaadha. Waan isheen gochaa jiru sadarkaa addunyaa irratti dinqisiisaadha. Kan akka kanaa gochaa jiran gonka hin jiran. Kanaafuu kottaa ilaalaa. Mana qulqullummaa isaan ijaaranis kottaa ilaalaa. Waan inni amma caqase kanas kottaa caqasaa ilaalaa isiniin jedha. Inni kan biraan waa'ee magaalattii fi bu'uura misoomaa magaalattii eebba mana Waaqayyoo kanarraan kan ka'e itti eebbifamanii guddachaa jiran ilaalchisee immoo waa gabaabuun isinitti hima. Matsaafa fakkeenyaa boqonnaa 11 lakkoomsa 11 irratti ogeessi Solomoon akkas jedha. Namoota eebbifamaniin magaalaan ni eebbifamtii ol jettees ni guddattii jedhe. Kanaafuu tajaajila ga'aa Waaqatti tolu kanarraan kan ka'e magaalattiin eebbifamteetti. Uummati magaalaa kana keessa jiranis eebbifamaniiru. Naannoon ishees akkasuma eebbifamaniiru. Dabalatas qulqulluun Phaawulos ergaa isaa warra Hibrootaatiif erge boqonnaa 6 lakkoomsa 7 irratti lafti yeroo dheeraadhaaf bokkaa irratti roobu dhugdee immoo firee gaarii yoo magarsite kan eebbifamteedha jedha. Egaa waa'ee lafaa dubbata miti, waa'ee namaa dubbata. Egaa akkuma kana sagaleen Waaqayyoo yeroo baay'ee irratti roobee tajaajilli kadhannaan irratti godhamee uummati magaalattiidhaa firee gaarii yoo naqatee kan eebbifamteedha jechaadha. Kanarraan kan ka'es yeroo garaagaraa bifa garaagaraan magaalattiitti naanna'ee ji'a sadiidhaan guyyaa hundumaa immoo tajaajila adda ta'e luboonni godhaniin amantoonni taasisaniin hojii gaarii hojjetamurraan kan ka'e magaalattiin eebbifamteetti. Eebbifamtees firee gaarii agarsiifteeti jirti. Mee kanneen keessaa akka fakkeenyaatti muraasan isinii caqasa. Tokko magaalaan Najjoof naannoon ishee magaalaa albuuda garaagaraa hedduu of keessaa qabdudha. Keessumatti kan akka warqee, kan akka cilee, kan hin tuqamin jirus hedduun jira. Akkasumas xaafii hadiidhaaf diimataan ayoodiinii guddaa of keessaa qabu. Akkasumallee boqqolloo, dagujjaa, misingaa, firee kamillee yoo irratti facaasan kan magarsuu dandeessudha. Saawwan horsiisuudhaaf mijataadha. Dhadhaa akka bishaanitti itti naqanii kan nyaatanidha. Bunas qabdi. Kanaafuu kun badhaasa Waaqayyo karaa tajaajila abboota keenyaa kanaa ishee badhaasedha.
Kan lammataa bu'uura misoomaa laalchise. Biiroo misoomaa laalchisee ibsaa sa'a 24 bishaan sadarkaa isaa eeggate, hospitaala sadarkaa isaa eeggate, mana bu'uuraa barumsa addaa, mana barumsa bultii addaa, mana barumsaa iskuuliidhaaf giddugaleessa, teelee keessumatti immoo yeroo ammaa kana sadarkaa idil addunyaa irratti kan tajaajilu buufata xiyyaaraadhaa dhagaan bu'uuraa kaa'amee jalqabamuudhaaf jedheeti jira. Kanaaf magaalaan Najjoo eebba kanaan eebbifamtee jirti. Inni sadaffaan magaalaan Najjoo teessumni lafa isheetii bareedduu qilleensa hawwataa kan namatti toludha. Inni arfaffaan sanyiidhaan, qomoodhaan, lagaan, gosaan, amantiidhaan utuu adda waliin qoodin namoota hundumaa wajjin magaalaa jaalalaan keessa jiraatanidha. Inni shanaffaan Finfinnee irraa ka'ee karaa guddaan Asoosaa gara Iddaasee Giddibii achirra darbee gara Sudaan kan geessu magaalattii kana walakkaa saaqee darba. Shufeertonni, daldaaltonni karaa hoggaa deeman lafa isaan buluu filatan magaalaa Najjooti. Sababiin isaa mana cisichaa hawwataa, nyaata gaarii mi'aa, boqonnaa gaarii iddootti argatan waan ta'eef gaafa gad darbanis gaafa ol deebi'anis achituun buliin hin darban. Yoommoo geejjiba giddugaleessa biyyaa Odaa baasii, Istaar baasii kanneen kana fakkaatuun gaafa deeman immoo iddoon ciree nyaatanii darban yeroo achi ol dhufan. Yeroo achi gad dhufan illee immoo iddoon itti misaa isaanii nyaatan magaalattii hawwattuu kanaadha. Kanaaf yaa maatiiwwan Waaqayyoo kunoo magaalattii hawwattuu bareedduu eebbifamtu kadhannaa abbootii irra bulee Waaqayyoo eebbise. Waadaa dubaroo maaramiidhaan kan eebbise gargaarsa ergamootaatiin eebba toloota wareegamtootaatiin magaalaa eebbifamte kana keessatti kunoo kaadiraara guddaa bifa Aksuum Tsiyoon fakkaatuun Beetelemiin isaa adda, karaa itti ol seenan balballi isaa adda, dallaan isaa ijaaramee jiru adda, biqiltuun keessa dhaabamanii jiran adda. Akkasuma manni fira gibriin keessatti qophaa'u adda, manni cuuphaadhaa adda. Bifa adda ta'een waa halliin isaa sadarkaa isaa kan eeggateen ijaaramee kunoo yoo Waaqayyo jedhe ji'a eebelaa tsoomiin eekamee gaafa torbanii waan eebbifamuuf iddoo dhiyoos biyya keessa iddoo fagoos biyya alaa kan jirtan dhuftanii akka irratti armaattanii eebba kana qooddattan gamanaan maqaa Waaqayyoodhaan akka lallabaa tokkotti ergaa gootanii dabarsa. Keessumatti immoo kan yaaduu qabdan eebba isaa kana ilaalchisee amma qophiin garaa garaa jalqabee jira. Obboloonni baay'een gara Finfinnee deemanii ijoollee Waaqayyoo warra ta'an, warra Waaqayyoodhaaf ajajaman, warra haadha keenya Kidiyyee jaallatan, jaalallee qulqullicha Gabreelii kan ta'an irra deeggarsa maal nu gargaartu eebba kanaafi jedhanii sassaabaa jiru. Kanaafuu isinis eebba kanaaf maaltu barbaachisaa? Maal sin gargaaruu jedhaati waan humna keessanii sammuu keessaniin mari'adhaati waan xinnoodhaan eebba guddaa argadhaa jedheen sagalee misiraachoo kana sin dhageessisa. Kanaafuu eebba kana argachuudhaaf lakkoomsa koree ijaarsaa kaadira kanaa kan Nigdi baankii, kan Oromiyaa baankii, kan Awwaash baankii akkasuma kan baankilee jiran hundumaa magaalattii keessa hundatu jiraati. Kan isaanii caqasee caaffataan kana jala siniif kaa'eera. Achirraati jara dubbisaa gumaachan siniin jedha. Dhumarratti eebbi ol gubbaa samii Waaqa biraati dhufa. Waaqa biraati akka eebbifamtaniif hojii eebbaa kana hojjedhaa. Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoomsa 17. Eebbi mana Waaqayyoo keessaa kennama. Mana Waaqayyoo keessaa eebba kennamuun ni quufna. Faarsaa 64 lakkoomsa 4. Kabeetii barakat in xagbaalen. Kanaafuu eebba karaa mana Waaqayyoo kennamu kan akka quuftaniif eebbi nama quubsu biyya lafaarra jiru waan ta'eef gamanumaan ergaa koo isiniif dabarsa. Karaa adda biraa mana Waaqayyoo keessaa isin eebbifnee jedha Daawit. Faarsaa 117 lakkoomsa 26 irratti mana Waaqayyoo keessaatii eebba eebbifamu akka fudhattanitti egaa gamanumaan irratti hirmaadhaa isiniin jedha. Sadhumaadhaa qulqulluun Phexros ergaa isaa 1:3-9 gubbaa irratti eebba argachuudhaaf waamamtanii jedha. Kanaaf aan sooraan misiraachuu barsiisaa hordofan yookaan abbaa gammachiis inni qilxukaarra
Egaa waa'ee biyya kanaadha itti deddeebi'ees waan hin beekuuf ollaa koos waan ta'eef egaa gamanumaan oduu gammachiisaa kana, oduu eebbaa kana, oduu ajaa'ibsiisaa kana gaafan isinitti himu gammachuu guutuudhaan isinis gammachuu guutuudhaan eebba kana qooddadhaan afeerraa kooti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Guyyaa eebba sanaa geenye waliin eebbifamus nu haa qaqqabsiisu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.